Mootummaan haala nu mijeessee mana kana fakkaatu ijaaree nuuf kenne birriis immoo Waalqoo duukaa yookaan baankii Siinqee duukaa haala mijeessuutiin birrii nu liqeessanii kanumaan gara hojii kanaatti gallee haga yoona arga hojii kanatti gallee marsaa tokko gurgurree baasneerra. Warri kun marsaa lama kan nuyi galchine. Marsaa tokko irra gurgurree baasneerra bu'aas arganneerra. Amma immoo marsaa lammaffaa kana hojjechaa jirra. Kaapitaalli keenya yeroo jalqabne birrii 800 ture. Amma erga hojii kana jalqabne gara tokkotti siiksanneerra. Amma waldaatiin nu gurmeessanii bulchiinsa aanaa Abaaboo Guduruu fi mootummaan immoo mana nuuf ijaare irratti gurmoone amma horii aannanii irratti gurmoofne jirra. Gara fuulduraatti kanarraatiin horiin amma nuti irratti gurmoofne xiqqoodha. Gara fuulduraatti immoo horii kana daddabalannee hin guddanna jenneen amanna. Gara fuulduraatti namoota kaaniif illee fakkeenya akka taanu bu'aa argamsiisne namoota kaaniif illee nu jalatti gurmaa'anii namoota kaaniif illee akka hojii uumnu nan amana. Waldaa kilaastera muuzii kana jalatti waliin gurmoone. Baay'ina hanga dargaggoo 42 turre. Muuzii hektaara 21.5 hanga kanaatti tilmaamamu akkaataa amma isin argaa jirtan kanaan oomishne. Haamilee abbaa qabeenyummaa nutti toree jira. Akkuma kanaan gaafa laallu nuti akka abbaa qabeenyaa haamilee keenya abbaa qabeenyaati jennee of abdachaa jirra. Nuti hoomaan qabnu hiyyeeyyii turree dhufnee kun abbaa xorataa kana qubanneetoo jirru bulchaan akkuma dingataa dhufee ilaaleetu muuzii kana irratti bishaan kana ilaalee nu qindeesse muuzii kana sakariisaa dirijjitii irraatii fuudhee uummata amma kanaaf laatee kun akka ittiin hojjechaa jirra. Booyyota kana gaafa jalqabne booyyota afurin jalqabne erga jalqabneeti takka marsaa tokko baasneerra. Isas immoo erga takka baasnee lammatatti hin deebine haala jiruma kun lammaffaaf immoo haala qopheessaa jirra jecha. Jalama kanan booda akka baanitti. Garsi baay'ee jira. Garsi baay'ee nu hordofama jira. Baay'ee nu hordofu. Lafti kun bakka duwwaadha ture. Lolaan qorqee hundi isaa duwwaadha ture. Margallee baasee horiin dheedu turte. Bosonni kun irratti bosonaa'ee, bosonni kun irratti bosonaa'ee, hojjetame immoo bu'aa tokko illee keessa argachuu qabna jenneeti kan nuti gara gaaguraatti dhufu. Waajjira gaafanne, waajjira gaafa gaafannu. Fedhii qabdu taanaan gaagura isinii qopheessinaa isinii wajjin jedhanii akkuma isaan fedhii isaan gaafannetti immoo guutuumaan nu laatan gaagura. Gurmiiti qacarriidhaan dargaggoota naannoo 96 hojiitti akka galchinu qabatama godina keenyaatiin karoorfanneeti jirra. Kana keessaati hanga guyyaa kaleessaatti dargaggoota 18,000 olii kan nuti gosoota hojiiwwan garaagaraa bu'uura kan ta'an sadan qonna irratti, industirii irratti, tajaajila irratti dargaggoota 18,000 ol kan ta'anii kan nuti haga yoonaatti kan bara kanaa hojiitti galchineeti jirru. Qonna irratti kan isaan gurmaa'anii jiranii akka fakkeenyaatti Oromiyaaf fakkeenya kan ta'uu danda'ani. Ruuziiwwan garaagaraa irratti, muuziiwwan garaagaraa irratti, kuduraa fi muduraa irratti qabatamaatiin aanaa Sulula Fincaa keessatti muuzii irratti dargaggoonni waldaa jahaatiin dargaggoonni gara 72 ta'anii achirratti gurmaa'anii qabatama isaan hojii isaan hojjetaa jiran dhugaa dubbachuuf fakkeenyummaa guddaa qabachuudhaan. Kun immoo maaliin dhufaa carraan hojii carraaqiitiin dhufa jaa ta'ee fi inni uf amansiisee ogummaa kanaan hojjedhee nan jijjiirama kan jedhee sammuusaa amansiisee hojiitti gale fayyadamaa ta'ati jira. Kilaasteraan hojjechuun tokko qaleensa jireenyaatti furmaata ta'ee jira. Lammaffaan carraa hojii guddaa uumee jira jechuudha. Kana kan hojjechaa jiru dargaggootatti ijaaramee horii horsiisaa jira, horii furdisaa jira jechuudha. Dinagdee namaa dhuunfaa dabala. Lammaffaan dinagdee biyya keessatti gahee qaba. Sadaffaan qaleensa jireenyaa keessatti baay'ee gahee taphachaati jira. Arfaffaan wanta dhala namaa barbaachisu naannootti akka argamu taasisee jira jechuudha. Kanaaf jalqabbiin jiru gaariidha. Potenshaala qabnuun dimaandii uummata keenya qabuun immoo ganaadha jechuudha. Jalqabbiin jiru gaariidha. Ganaa garuu kanaa olitti hojjechuu nu barbaada jechuudha. Kanaa olitti hojjechuu nu barbaada. Kan biraan gaagura dur namni mukarratti hidheetu aadaatiin fayyadama. Har'a garuu gaagura ammayyaa kilaasteraan godhee qotee bulaan keenya itti fayyadamaa jira. Carraa hojii ta'es dargaggoonni ijaaramanii itti hojjechuudhaan har'a damma ganda baay'ee keessatti aanaa hedduu keessa hunda keessatti dammi akka garaa argamaa jechuudha. Inni hin qabnes bitate inni qabu immoo itti fayyadamuudhaan madda galiis akka ta'u gochuudhaan gaagura irratti jijjiiramni dhufaa jiru jijjiirama salphaa miti jechuudha. Inni biraan muduraa irratti jechuudha. Mudurri mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa naannoo keessanitti muduraalee ta'an adda baasaati muduraalee xiyyeeffadhaa jedhamee kallattiin inishiyatiivii dornuu kennamu godina keenyatti tokko muuziidha kan nuti qabanne jechuudha. Muuzii kana aanaa 4 irratti iddoo potenshaala ta'u adda baafne avukaadoo aanaa 3 irratti adda baafne hedduu dhaabne jechuudha. Muuziin tarii Abbayyi Coommin Suula Fincaa dhaqnee argisiisu yaada 2017tti
ganna darbee malee naasee kan dhaabbate har'a sakarii uummatee daggalaa jira. Achirratti carraa hojii uumameetu jechuudha. Bal'inaan kan hojjetamaatti jiru. Avokaadoo akka kana abbayii coomman keetti Jimmaa Gannitii keessatti horroo keessatti kilaastira avokaadoo dhaabnee avokaadoon ganna darba dhaabbate akka gaariitti qabatee jira. Kanatti oomishni hedduudha jechuudha. Kana hedduudha jechuudha. Kanaaf potenshaala keenya inisheetiifiin gadi bu'ee naannoo keenya ilaallee potenshaala keenya ilaallee akkatti fayyadamu carraa guddaa uumee jira. Kana gochuudhaatiif immoo kutatanii hoogganan wanti jijjiiramne hin jiru. Naannoo muduraattis jijjiiramni dhufaa jiru dhugaa dubbachuuf gaariidha. Ji'a lamaa booda dargaggoonni muuzii dhaaban muuzii gurguruutti galu jechuudha.